እኔ የወሰድኩትኝ ፍሪጅ ቲቪ ሲቀጥል ሶፋ እና አመለብሳቸው ልብሶች ብቻ ነው የወሰድኩ ሌላ ግን እኔ ያንን ዕቃ ራሱ ስወስድ አልጋውን በስነ ስርዓት አንጥፌለት ለምን የልጅ አባት ነው መጥፎ መኝታ ላይ እንዲተኛ አልፈልግም ገባችሁ ልጄ እኮ ባያሳድገው ማለት ነው ኢንሻአላህ ተወልዶ ባያሳድገው በሱስም ነው የሚጠራው ገባችሁ አከሌ ቢኒያም መባሉ አይቀርም ሴት ከሆነ አከሌ ቢኒያም መባሉ አይቀርም ገባችሁ ለዛ የልጄን አባት እኔ የመጉዳት ፍላጎት ምኞት ምናምን የለኝም እውነቴን ነው የምላችሁ ማለት ነው ሌላው ደግሞ እኔ ያስቀረኋቸው ኩሽና ምናልባት ገብቶ ምናምን አልቀረጸላችሁ ቪዲዮዎችን አይቻለው ይሄው በር ሰብራ እንደዚህ አርጋ ዕቃ ወስዳ ምናምን ነገር ብሎ ሰርቷል ቪዲዮ ደግ አደረገች እንኳን ወሰደች የራሷ ነው ምናምን ነገር ያላችሁ አላችሁ ነገር ግን የራሴ ዕቃ ራሱ ቢሆን ማለት ነው ገባችሁ እኔ ግን ያልወሰድኳቸው ከዛ የሚበልጡ ዋጋ የሚያወጡ ብዙ ዕቃዎች አሉ ይሄንን መናገር የምፈልገው አልጎዳሁትም ለማለት ፈልጌ ነው ገባችሁ ቁምሳጥን ዛሬ ልብስ ቁምሳጥን ስንብር ነው ድሬሲንግ ስንብር ነው አልጋ ስንብር ነው አልጋ ባዶ ፍራሹ ብቻ 7000 ብር ነው ገባችሁ ፍራሹ ብቻ ማለት ነው አልጋው ግን ስንብር ነው እናንተ ካልኩሌተር አድርጉ ገባችሁ ሲቀጥል ደግሞ ቤቱ ጣራው እንዳለ ቆርቆሮ ምናምን ነገር ተቀይሯል በረንዳ አልነበረው በረንዳ ተሰርቷል ገባችሁ የኮርኒስ የምናምን ስትሉ ብሩ ስንት ነው ገባችሁ አፈር ተደፍቶ የሰራተኛ ወጥቶ የምግባቸው ተችሎ ምናምን ወዘተ ስንብር ነው ገባችሁ እኔ ዛሬ ላይ ራሴን ጎድቼ ብወጣም ችግር የለው ይኸውላችሁ ዶቼ ይኸው በሌለውበት ሳደውል ሳታሳውቀኝ ይኸው በሩን ሰባብራ ይኸው ቁልፍ በሩን ሰባብራ ይኸው እንዳለ ዕቃ ወላሂ ይኸው በሩን እዩት ገነጣጥላ ከማን ጋር እንደሆነ ሳላቅ ይኸው እንዳለ ዕቃ ይዛውታለች እንዳለ ለማንኛውም ይሄው አላህንም ማጥፋራ ሴት ይሄው ዕቃ እንዳለ ቦርሳ ምን አሁን ደውላ አዲስ አበባ ይጃለው አለችኝ አልহামዱሊላህ በዚህ መልኩ ያለ ሽማግሌ ሙሳኔ በራሷ ምርጫ ወጣለች ማለት ነው አላፍር ደስተኛ ነኝ አልহামዱሊላህ የቀራትም ነገር መውሰድ ትችላለች ነገር ግን እኔ በሌለሁበት ይሄው እሺ ጠንካራ ነኝ እላለሁኝ ግን አይደለም ታሪክን መድገም አልፈልግም ልጄ ያላባት ማሳደግ አልፈልግም ብዬ ነገሮችን እንዳለ ታግሻለሁ ለምን እኔ ያለናትና ያላባት አድቄ ስለማቅ ማለት ነው ልጅ ሲኖር ፍቅሩ የናትም ያባትንም አጣጥሞ ቢኖር ደስ ይላል ገባችሁ ያ ነገር ግን አልሆነም ለዛ እኔ ልፋቴ በከንቱ ቀረ አይደለም ልጅ በጣም ነው የምወደው እንደውም እኮ ሐኪም ቤት ሄጄ ምናምን ኖርማል ነው እስከ 5-6 ወር እስከ 1 አመት ምናምን ኖርማል ነው ምናምን እኮ ሲሉኝ እኔ ጨነቀ ነበር ለምን እኔና እሱ ብዙ ጊዜ እንጨቃጨቃለን ቤት ውስጥ እንጣላለን ምናልባት ልጅ ቢኖር እኮ የጭቅጭቅ ምናምን ለልጃችን ስንል እናስወግዳለን ብዬ የመውለድ ጉጉቴ በጣም የጨመረ ነበር እና እሱም ከኔ ልጅ ምናምን ነገር ስለሌለው በቃ የሆነ አላ እንደዛ ነው ስሜት የሚሰማው ይመስለኝ ነበርና እስኪ ላስደስተው ገባችሁ እስኪ ላስደስተው ልጅ ከኔ ቢኖር ምናምን ነገር ብዬ አስብ ነበር ግን በቃ ጊዜው ሆነና ሐኪም ቤት ሄድኩኝ ምናምን ፎሊክ አሲድ እንድጠቀም ነገሩ ቶሎ እንዲቀመጥና እስከ 3 ወር ወስዳችሁ ቶሎ እንዲቀመጥ ይረዳል ሲቀጥል ደግሞ ካረገዛችሁ በኋላ እስከ 3 ወር ብትወስዱት ያጽንስ እንዳይጨናገፍ ምናምን ነገር ይረዳዋል ሲባል ምናምን ነገር ሂጄ ግሩፕ ላይ ነው ያንን ያየሁት ከዛ ሂጄ ዶክተርና አማርኩ ጻፈልኝ እንትን ጓደኛዬ ተጠችኝ ብያችሁ ነበር ገባችሁ ከዛ ደግሞ ሂጄ ዶክተርና አማከርኩኝ ጻፈልኝ ምናምን
መውሰድ ጀመርኩኝ ማለት ነው። እናንተ እንዴት በሳም waan baay'ee irraa baratteen viidiyoo sin dhageessisiifachaa yookiin sin dhageessisaa ture yaa miliyoonni kan dubbatudha gen warri jaan argine warri immoo laalaa turre waa'ee mucaa kanaa hundi keessanuu beektu barkit nama bilisaati nama firiitishin yeroo tokko tokko me waan gaarii yoo hawwitan maaltu siin qaqqabaseetan faallaansaa jira mitire waan hin taanetu sin mudata jechuudha. Mucayyoon kun waggaa kudhan Saawudii akka turte hin beektu waggaa 10 turte isinitti himaa jirtu ishiinis dubbachaa turte erga biyyaa baatee yaani waggaa 10 dhuftee hoo maal akka ishiin hojjette argaa jirtu. Otoo waan har'a miidiyaa irratti baheeti yookiin har'a dubbatameeti tarii sobaa baay'een keenya wanta baay'ee jenna garuu achi galtee akkamitti akka ishiin hojjette akkamitti akka ishiin mana sana ijaarte hundi keessan argaa jirtu. Waggaa 10 as ture mitiin ishiin achi waggaa 10 turte inni biyya keessa waggaa 10 ture. Mana yeroo ijaaran maal akkamitti akka ijaaran beektaniirtu galtee akka dhugaa waaqayyoo har'agaan laal dhuftee bilbila Nookiyaa irraa sakaanitti kennite viidiyoo waraabee akkamitti guurrattee baate jedha. Dheengadda asitti ilaalaan ture dhugaa nan dubbisa jedhe jechuudha. As walisoo dhufan nan dubbisa jedheen ture. Again hin dubbisne ani na isheen bira darbe. Baay'ee tokko namatti tolti. Baay'ee tokko immoo haadha ishees gargaarte. Surumaa ofiirra isheen humnaanis maalumaanu haadha ishees gargaarte. Isa iddoo kaaftee immoo hundi keessanuu beektu waan miidiyaa irratti jechuun waan wal dhosinuu miti galtee akkamiin akka isa kaaste maal akka ta'aa jiru duraaniin. Waan biraa maanaarreef jechuun injira jireenya namaa keessa wanta akkanaa yeroo tokko tokko hinjira. Garuu maalinni gaddeef yookiin haareef seetanii yeroo ishiin akkasitti aayilaandii waggaa 10 daaraa dhugee kaartoonii waggaa 10 dura kireessinee galle jettee waan san deebitee sana afarsitee kaaftee dhugaa waaqayyo harka ishiitiin girgiddaa maragdee muka maal goote argaa jirtu waan ta'eef garuu har'a ji'a 8 keessatti carraa kana keessa seenuu ishii baay'ee tokkoon gadde dhugaa waaqayyo yoona baay'ee tokkoon gaddeef yeroo tokko gaarii yeroo mitaan waan gaariitti tarkaanfachuu yeroo deemtan immoo waa gufuun ta'e isin eeggata karaan taaneen jechuudha. Yeroo hundumaa miidiyaa irra yoo ilaaltan erga dhuftee yuutuubii bantee fi caatee harkaa dhabdanii beektu gurbicha kana harka guyyaa tokko dhabdanii beektu yoo hojjete yaa wanti inni qophaasa hojjete koornisii sana ogummaa isaa waan qabuuf yeroo sana hojjetu maal baate akka deemu beektu caatii malee warraaquu hin danda'u jedhe. Mi'a shirgammoo hijaaranii kaasanii hijaartee wajjin maraddee wajjin kututa haayilaandii maal caccaba duraatti yeroo biyyaa baatu tasa waan baateef waan argite walitti tartee deemte akka dhuftetti kaaste argitanii jirtu. Biyyoo irraa kaaftee jechuudha. Garuu inni eessa jira? Du'eeme lafa keessaan kaane. Biyya jira miti? Bichaa iddoo manaa sanattiin iddoo ishiin dhoqqee sana maragdee daaraa sana kaaftee har'a ji'a 8 keessatti kun ishii mudate. Nama obsuuf dhabdee jechuudha. Nama gaarii yaaduuf dhabdee jechuudha. Mi'an nama immoo viidiyoo waraabamu kanuma ishee bituu bira jiraatanii ani dhugaa waaqayyo viidiyoo waraabamu mi'a goortee balbala cabsite mi'a erga galtee tokko yeroo mi'a bittu sana hundumaa viidiyoo gochaa hojjettee birrii ofiishii lakkooftee yeroo kennitu hojjette achittoo caccabsite maal nama gate maal dhimma keessaa qabatu ta'ellee jechuudha ishiin dhiiftee fi baate akka ishiin baay'ee tokkoon ishii dinqisiifadha. Anuyyuu waan gurguddaa fi waan isa madaal nama dhiiras jedhee borummoo ilmoon koo kun nama sanaa waamama waan hin jedheef hin jettela tilmaama amma akka keessi keenya garaa hin jabaan dhugaa waaqayyo. Waan isa kabajuuf waan isa ulfeessu surma mana ta'eefteef inni iddoo ishiin firaashii kaafte sana waraaba algaa komadiinoo innis tasa kaameeraa irra buuse min nama isaatti dhossuuf deema algaa komadiinoo kan tiiviin irra taa'ullee jira
waan sirumayyuu waan isa madaaluuf akka nama seeraan hiirateet akkasitti fudhistee deemte. Wanti isheen fudhatte wanti jiru eenyurra taa'an yaa viidiyoo hojjetti waan ta'eef dirqama immoo haaraa bituun isheen barbaachisu kaleessas bitte namni ishii daangessu yeroo fudhatte baate. Akka chaarjarii fi nookiyaa sana lamaan malee maal qaban si jalqabuma ginuma isaatuutum ta'e jechuudha. Ani waan biraa miti qabaatee dhiisee waan fidatee waan itti dabalatee nan galchuu gin har'a viidiyoo godhe poosti godha. Nama daangessoo islaa namatti nulfaatu nama sheemessoo bakka baay'ee lafa. Bismaa. Anyways baay'een gaddee fi dhugaa baay'ee tokkoon gaddee fi tarii waan gaarii fuuldura ishee mudata yeroon isiniin jedhu sila nama faana jiraachuu nama dhiira tokko faana isheen jiraachuu otoo hin taane maybe daa'ima kan sababa daa'ima kanaatiin waan gaariitu mul'ata isheen immoo kana booda mucaa kana arga guddiftee booda tarii hojjette nama dachaa wayii taatee mul'achuuf kan akkana ishee mudate utoo hojjettu otoo gargaartu kuni nama mudachuu jechuudha. Yeroo baran ammoo miidiyaa irratti baastee miti yeroo ani beekan irraa dabsee jetteerti. Yaa isheen amma tokko miidiyaatti wanta hunduma waan baaftuuf argitaniittu ija koon argute yeroo jettu immoo gaafsan illee baay'een ishee taaree ture. Buuskidaan dhadhee minaamin yeroo isheen jettu. Edaa wanti gadi qabdee dhoksaatti jiru wanti dhofkate baay'eetu jira jechuudha. Innaa beekan dhosse malee gaafiin qaldiitti qabee akkas jedhee maazarii koo bira guyyaa lama bulee akkas. Ani beekan baay'ee dhokseette. Yeroo tokko namni iddoo ka'ee isin dagata beektanii. Bakka wanti baay'een maal jedhee sitti baay'ee tokko ulfaata. Gin dadhabbii ishii yaa dadhabbiidha gara dadhabbii ta'e tarkaanfiin garuu wanti gaariin ishee eeggachuu danda'a. YouTube immoo dagaltee haadha isheetiifis bante isaafis bante inni irra kun mi'a gurra ta'e viidiyootti waraaba. Gin haadha ishee irratti hin cufsiise. Haati ishii maal akka hojjatee jiraattu isinitti himaa jirti isheenis uffata miicee jiraadha jette. Jireenya sana sila YouTubein dafeet si'a 3 kan faleef erguma isheen galte erguma juma 8 isheenis erga galte 8 moo 7 garuu erga biyya galte iyyuu angoo qaba nama ta'eeti akkaataatti YouTube namarratti cufsiisan illee bare jechuudha. Ilaalimee bakka Yesuus ani bakka namni mee beeku bicha bakka irratti cufsiisa. Na kan shii cufame kan shiis illee kan shii mataa shiitu irratti cufsiisuuf ka'e sijjammar dhoksaadhaan iimeeliin dhoksaadhaan waan banameefii jiruuf itum ta'eyyuu cufuu hin danda'u sana sila yoona fuulduratti banteef irratti cufe malee jechuudha. Yaa iimeel maal waan beekuuf wanta irratti ergee irratti cufsiise malee cufsiisuu hin danda'u bargeexa. Yoo isheen nama sanan tuqne malee YouTube'inumtu cufuu hin danda'u sijjammar. Innaa har'ame nama ta'ee nama waa beeku ta'ee tarkaanfii isaan akkana fudhachuu sana dinqaana dhugaa waaqayyooti. Jechuun Yesuus gooftaa. Ijoollee dhugaa waaqayyoo mee isin murteessuu dandeessu gaafa biyya alaa dhufte nama kana jalqaba dura mana ishii buutee miti gaafa mana ijaaruu ka'an mee viidiyoo sana deebi'ame ilaala. Har'annaa akka nama mi'a isaatti galtee mi'a guurrattee deemtee jedhan viidiyoo waraaba. Caatiin guyyaa falkana harkaan gaaf tokko sa'a 8tti argitanii tasa kaatee beekaa kaameraa dhoksite kan ishii waraabde. Caatii qaamaatti sa'aatii 7 moo 6tti waan ta'e xaxaa waa'ee koornisii wayi. Eessaa fidaa hojiin hojjetu argaa jirtu sinuu. Hojii wanti inni hojjetu hin jiru himamees beekaas dubbatamee jira. Yeroo tarkaanfii tokko tarkaanfatu namni otoo laman tarkaanfatee 3 tanu taala jedha yeroo tokko dhugaa waaqayyoo baay'ee tokko na dinqaama. Ganaa lama toon jedhin tokkoyyuu gaa waan akkaatti dhaabbate isaatu beeka isaaf isa dhaabe sanatu beeka
Gin lammaffaaton tarkaanfatee irra darbee sadaffaa tarkaanfachuudha deema tokko kan bilooniin sammuu hiikkatte. Na baay'ee tokko dhugaa waaqayyo baay'ee tokko na gaddisiifte. Rifannaan ishee ammanaatu immoo baay'ee tokko ulfaataadha. Yeroo dhiphinaa ture yeroon kun yeroo silaa nama jedhanii itti sitte mitiire dura boqonnaatti argachuu tarii waan ta'eef mitiire kan duraatti deemte. Yeroo kana silaa nama akkasii ishee barbaachisaa yeroo sanatti. Yeroo kanatti mee dhugaan isiniin jedha. Ormaa firaa namni isinii obsuu namni dhugaadhaan garaan banaa hin jiru dhugaa waaqayyo isiniin jedha. Baqa hirra dibaanne ansuun jira miti isaan deemaa baqa normaalii. Kana booda jechuudha maaliif barichis akkas ta'aa jira waan ta'eef haalota baroota qilleensa isaatii daqiiqaa faana deemanan tokko qofa kan akka tasaa dhugaadhaan yoo otoo deemu waan akkasii immoo itti qaba jechuudha. Baay'ee tokko garuu namni koomantii ishii immoo namni isin warri kaan warri yeroo barreessuuf yeroo ilaalu namni tokko sigaariin maanni yuutuub irra bahe kana ta'a maal ta'a jechuun meeqa kan miidiyaa irra dhugaa jiru baasee waliin hojjete jireenya bara hojii ture yoo ta'u dhugaa ta'ee jarri kun waliin hojjetanii iddoo guddaa ga'u ture gaarummaan otoo deemame yookiin tokko feekiin keessa waan jiruuf riguun qaqqabne malee sila miidiyaa irra hojjechaa jiraatanii jarri kun yookiin sila miidiyaa irra hojjennee miti waa'een akkana guute gola dhoksaadhaanis jechuudha. Kan shii sila hifa ba'eef yookiin sila immoo miidiyaa irra jiraachaa turteef tarii dhugaanis illee adda ba'uu danda'a amma karaa kamii kan dogoggorame yookiin karaa kam kan jiru jechuudha. Namni baay'een of to'adha warri maal jedhan akkamitti to'atta nama yeroo laaltoo nama jetteetti deemta. Jechuun uumama nama tokko faana jiraachuun dirqama baqa ati gin keessa kee qulqulluudha itti deemta maal gootare dirqama waan hafu miti biyya lafarraa addunyaan waan biyya tokko ta'e miti gin akkamiin beekta nama san baqa alagin ifa ta'ee arguu dandeessaa ilkaaniin sitti kolfee jechoonni baasuuf dhugaa ta'uu fakkaata sitti gan keessaa sana akkamitti beekta isa dhugaan sila keessa jiraachuu qabu waan biraatiin cufamee jira. Isheenis baay'ee isaan dadhabe baay'ee isaan baase baay'ee isaan bu'aa baay'ee dabarse kassare yookiin dadhabbiin koo yookiin waa gaarii hawwuun koo tasa baden jedhu jetteerti maali ilmoo tokko godhachuuf jirti waan ta'eef biyya lafaan argine malee baqa isaaniin akka waaninuma kassarre waaninuma dadhabne of jajjabeessa malee jettee jirti isaaf isa waanan bakka of buuseef amma kana miti jette maaliif otoo biyya ormaati jirtu namni si faana jiraachuuf ka'e namni si faana ammoo murii isaatii si faana jiraachuuf karoorse otoo ati biyya ormaati isaatii 24 walitti fuftee hojjettu waggaa 10 as ciise akka fe'etti marga isaa dheedaa bahe har'ammoo itti fayyadamu suma darbee lammaffaa isa isheetti dadhabdemmoo deebisee itti fayyadame isaanuun gaarii ta'ee kan hin mul'anne gaarii ta'ee iddoo ishiin kaawwatte isaatti kan hin mul'anne ammam namatti hin dhaga'amne. Waggaa 10 jechuun waan arraba ishiitirraati erga biyyaa baate. Ani wanti biraan hangum waggaa 10 kisaaraa galchanii otoo waan hin hojjetin waggaa 10 goodeetti hafee hin hojjenne bu'aan buufne no dhuftee ishiin biyyoo ishiin afarsite aayilaandii kaartoonii duratti ashagdee baate nama mee lafa qoonfaree baase fakkaata yeroo ishiin ashagdee yeroo ishiin deebitee dhoqqee dhiitte
maragdee mana fakkeessitee yoo dirqama hojiishiif jecha kan hundumaa jechuudha. YouTube sana sila hojjettuuf kan hunda akka dadhabde immoo naaf gala. Jireenya waan ta'eef hojiin sun immoo boru gatiitti argatti. Bira darbiteetiifuu inni har'a YouTube'n gatii nyaachuu jammare. Haati ishiitu gatii nyaachuu jammartee turte YouTube'dhaan sababa ishiitiin. ግን hin barreen. Hin barree jechuudha. Anyways, wanta akkasii baay'ee ulfaataadha. Waaqayyoon ishee gargaaru haadha gaarii baay'ee tokko biraa qabdii kan dhabiinsi ishii gargaaruu hin daangessine nama uffata miicitu taate akkaataa ishiin yeroo ishiin keessummaa fiddee gaggeessitu ilaalame. Uumaa kan ishii yaadachiifne abbaa hawdammoo orminatti eenyu jedhee ormara achitti kassaree achitti tasabade waa'ee jireenya koo waa'ee karaa koo kan hin jenne amanamtuu dhugaa waaqayyo wanta gaddan tokko irraa kan bir nama gootu kan akkasii qabdi. Miskiin. Bakka. Uffata miiceensi. Duras dubbachaa turte yaa har'a sila isaan gargar ba'anii yookiin waan ta'e toon jedhu. Duras uffata miicuun koo dinqiidha. Nama meeqaan jiraachise jechaa jiraatte. Ishii akkana qabdi waan ta'eef amma kanaa miti. Borummoo humna qabdi nama nagaa qabu waan ta'eef kana lama fiddeet ganaa dhugaa waaqayyooti. Qorqoorroo badee qorqoorroo cabeef waan kalee badeef yerootti si yaadachiisutu jira malee otoo ta'eeyyuu waan isin jechisiisutu jira malee tinniphatina bira darba inni boroo guyyaan biraa waan biraa fidee dhufu. Akkasii jabaadhu siin jechuu barbaade as wayyoo si bira qaqqabe viidiyoon ko.